bakka san kan dhaabeen baasidha akkanatti dhaabbadhu kanatti asiin baasidha. Dirqama natti kennee dirqama lammummaa kiyyaa bahuuf bakka sanatti argamee jira. Mudoon qabuun eenyu maaliif hin jiru haa ta'u gaafa dabartee dubbanna gini riyaa badduu waa'ee isinitti hin qabne. Hiriyaan kafana hiriyaan maata bofiiti. Ani maata Kiristoos yommuu afurraan kutu haga boolla jalaa hiriyaa jechuun anaaf sana. Tiijiidhaan wanta akkamaa ishee hin dubbanne. Maaliif waadaa kaleessaa san waan hin qabuuf. Irbuu kaleessaa san waan hin qabuuf. Irbuu kaleessaa san hin nyaadhu jeetan cuqqaaladhee jiru jedhee waan san doorremtoon itti buusi. Kaleessa garuu lammata deebiteen awwaalte jechuudha. Awwaala duraan awwaalte lammata deebiteen awwaalte. Argatanii lammata deebiteen awwaalte. Janni seera tokko sitti himaa. Anaas bulboomaadhaan jirti. Eenyutu naaf hin jiraatina. Oromoo. Nan gargaarinaas. Gargaara keessanis hin barbaadu. Oromoo tiyyarraa mataan dumbulloota akka hin barbaadu. Otoo hin gargaarsas barbaade uummata tiyyarraa haqa qabaan. Oromoo irraa haqa qabaan. Rakkataa Oromoo bira darbee hin beeku. Haadha Oromoo bira darbee hin beeku. Saba koo rakkate bira darbee hin beeku. Ivan Oromoo tiyya qeerraa buqqee bira dhabee hin beeku. Isaan bira dhabee hin beeku. Na gargaara yaa saba koo hin jedhe qaanyi miti. Sabni Oromoo wal gargaara. Wal malee homaan qabu rakkoo miti na gargaara jechuun hin danda'a. Garuu ija Oromoo fuullee dhaabbachuun hinumaan hin barbaadu. Ani kan na gargaaru jira ilmi durboo maaraan. Haati tiyya immoo kidaana biratiin jirti waanuma hundaafu. Kan kanarraa hafee anuma dhiisaa isiniin jaa. Na dhiisaa Oromooti. Na sin quban qabaatina. Na sin gargaarina. Na bukkee sin hawwatina. Bicha akkuma hin jiraadhu naaf eeyyama. Jireenyaan fedha akkuma hin jiraadhu naaf eeyyama. Kuma tokko sinirraa hin barbaadu. Sabni biraan nan arrabsineen. Amaarri nan arrabsine. Amaarri yoon agarte barchi. Jagnaan ashettee na bira kan keenya garuu gisee na argu. Nabar, hampir demo kalian semua abarat turte kanan abarat turte tanah silakan sanatti dhiyaadha tona godha akkas warri ana si qabsisne galni gashina mal abbate je ani biyya kana galfe jesadi biyya kana galfe hoggaasa kana biyya kana jiraate waraqaan qabne jira ani seera guuttadheen jira mal abbate keessa na qabsiis ona qabsiis tanatti si kokko na qabsiis nanne ni waan wanjalan hojjenne naman abaarre isinu jirtan hana taa'u yuu numa jiraata biyya kana keessa handaf kana nyaatu yuu numa jira biyya kana keessa ani seera kiyya kabajeetiin ada badda hojii kiyya hojjetachaa jira naman tuqne خلاص انا قلت خلاص مره واحده انا خلاص ما با خلاص باي يلا باي خلاص انا ما با سبحان الله ما با خلاص جوزنا وانتي فرحوني أنا جوزنا جولة واحدة وبس الله يسعدك يا بنتي فرحوني الله يفرحك يا رب الله يسعدك يا ماما بس ما بانا ايش مالك مش تكبر الله يسعدك الله يفرحك الله يجبر خاطرك يا رب الله يسعدك رادا بدا هاي مالي سنغوتي وماما ربيتي نما كيتاني أما ساس قد ديبتاني بالاجي سنسراتين كم نديما كيكا كعملة تولفتشو دبدي ديما كيكا maal goote hojjechuu jirti micoon tun uummataaf dhaabbatti sagalee taate rakkataa hundaaf dhaabbatti jechuudha. Ganni nama ijoollee daa'iman jettu. An feemas hin jettu deemtee itti barreessini taanaan uummata hundaaf deemtee sagalee taate jechuudha. Irreecha boontee fu'aa jettee hayi uumama rabbiitiin deebitanii nama qeeyxaniisin maal jechuun nuti nama Oromoo akkanaa kan argine an takka. Oromoo akkanaa takkaan argine jechuudha. Oromoo uumama namaatiin nama qeeyxu an takka harkullee hin fedhu jechuudha. Wallaahi. Qaanyiidha kun ifitti qaanfadha akkamitti namni uumama rabbiitiin gad deebi'ee nama qe'e sanu gurraatti hundi keetu gurraattiidhaan isin hin jeebannarraa qabaate hundi keessanu gurraattidha haa isin adii taatanii nama qe'itanii dhugaa rabbiyaan waa hedduu dubbachuun barbaadu ganni ati hin boo'in wanti si boocisu tokkollee hin jiru ati jechuun dubartii cimtuu abbaa feete warra si qeequ ana hunda keenyaa nama caalu ati jechuun nama cimtuudha ati jechuun si galee cimina kan keetu keessa kan keessi ibsa jechuudha. Amala qabeettiidhaati. Namni fuulaanii miti. Amalaan bareeda. Ati nama amalaanis fuulaanis bareedduudha. Nama amalli kee halaala nama harkisuudha. Saniifuu jabaadhu hin boo'in amala wanta qasira gabbaatee imimmaan kee uummata agarsiisin. Warra konfidensii hin qabne warra akka keetti guyyaa tokkollee viidiyoo gabbee uummataaf sagalee ta'u miti. Bikka uummata ni dhaabbate bikka namni guddaa dhaabbatee hin beekne warra dhaabbatu warra dhaabbanneetu siqeeka malee warri bikka namni guddaan dhaabbate gabbee uumamaan nama narrabsu. Kanaafuu cimtuu akkuma kaleessa cimaattee uummataaf dhaabbachuu turteetti akkuma hojii keetirratti cimtuu taatetti cimtuu ta'e hojjedhu gabbee hin mul'adhu fiigi utaal
Fakkittiin haa gabbaatu wallaahi walii gabbaana yoo adabatu baattan jechuudha. Oromoon nuti adiidha jettanii yoo wanni jechuun jirtan ta'e nuti hiriira isin baasuu dandeenya miidiyaa kana gubbaa dhaabbadhaa miciyyoorraa. Dhiira hundaa gabbeessi qeeqa adabadhaa. Dhugaa rabbiyaan waan kana caala dubbachuu barbaadu hedduun aaree wallaahi hedduun aaree waan ta'eef irraa dhaabbadhaa yoo irraa dhaabbattan. Galatoomii. Hawaasa keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poolisii koomee daqiiqaa takkan hawaasa bakka dalagaan jira. Daqiiqa lama dubbadhee gabbu'a. Si danda'as keessaa waan taateef. Duraan dursa obboleettiin maakii galatoomii itti aansuudhaan obboleettiin ganni ani ganniin booyaa jirti jennaaniin mana cufee dhufee kalee ganamarraallee homa kana dubbataatiin turre. Akkana obboleessa tokkootitti ati sitti hin dhagamin ati nama hunda caalta. Akka jedhan san osoo hin taane ati nama hundarraa ooli kaayoo qabda akeeka qabda safuu qabda dubartii miidiyaa kana gubbaarra jirtu irraa namni haga kan kee kabaja qabu namni haga kan kee abdii nutti horii ganda keenyas kabachiisee jiru akka gandaatti illee fudhanne jechuudha. Ati bifa ani hoo jiraatanii kan jiraachuu hin dandeenyaadha qaba. Ofiif miti anan jiraadhu haadha xiyyaaf jiraadhaan takkayyuu ofiif jiraadhee hin beeku. Takkayyuu kanaaf waan hunda kana zin jedhe tiijiin ana caalteetii miti. Ol biratti dafdanii nu dhaaltanii anaaf ishee waan adda jiru tokko hin jiru. Garuu dadhabummaa ishee argaa bakka sanitti jaarsummaadha jennee wal geenya nuti. Jaarsummaadha jennee bakka sanitti nu fidan. Jaarsummaa sanis haa ta'u kottu waan hundayyuu haa ta'u kanan jedhee uff jedhee zim jedhee haa ta'u ani seexana miti jaarsummaan jibbi please falmattu gadi beetu dubbisi bilbila. Kana waan san hundayyuu haa ta'u warra san hunda arganii even kan hin gaddamanne waan gubatu manni waan gubate immoo bildingi hunda gubate kiyya bichaan gaarummaadhaa fi waan gubates manni haa gubatu ani jira haadha tiyyaaf haadha kootiif ani jira lubbuun keenya achi keessa bahee jira daa'ima jira achi keessa jaarsa jira bildingi san keessa manni sun waan gubate kan nama hundaatti bildingi san waluma qabameeti bildingi sun odoo jim jedhee boba'ee nama hunda boba'a garuu rabbi lubbuu teenya baasee jira bakka sanitti nama hundayyuu lubbuu keenya baaseera sinigalee gaafa saniyyuu baga gubattee naan jette isheen. Sanunda yud ise bakka sanitti nama tokkoof jettanii aarsaa kaffaltu. Yoo gartee rakkoo wayii irraa qabaattan rakkoo kana nu goote jedha. Kanaan achitti gurraachummaa yoo taate uumaa rabbiiti namarraa buqqisuu hin dandeessu. Kan kee gartee kisiinillee rabbitu uume kasiillee rabbitu uume. Ammoo gaa warroonni waan kanarra dhaabbatanii dubbatan rabbiinillee gubbatti sodaadha. Haddaati kasii dubbatte malee boru qooda waan rabbi sii dura sii qooda hin beektu. Ganni yoo taate nu oli naamusooytuudhaallee kabaja qabdi safuu qabdi uumaa qabdi duudhaa qabdi. Oromoo mataa Oromoo walitti qabdee deemti. Gabbaatee Oromoo sagalee taate. Ati maqaa Oromooti sagalee ta'uu fi miti maqaa kan keetiin ka biyyi badaa jirtu jechuudha. Kanaafuu ganni kabajatu malaa fi kun nurraa hin malu sila. Isiin nu kaleessa biyya namaa keessa teessee sagalee namaa ta'aatiin turte. Hadha of jijjiiraa jirti. Jijjiirama isin irra of jijjiirtu kana silaa maddii dhaabbattanii maaltu sirraa hanqate. Kaleessa nuuf jecha waa meeqa taate. Kaleessa nuuf jecha iyyaa turte. Maaltu sirraa hanqatettanii bira dhaabbattan sila. Asirra wanti tokko wanti makkii atillee wanti asirra dhageetti. Nama yeroo baay'ee mucayyoo tana jala deemee isii hordofu tana durallee dubbatteetiin turte. Jala deemanii gaafa isiin bakka addaa deemtu suuraa duubaan kaasu. Miidiyaa kanarra fidanii ittiin arrabsiisu ittiin cabsu waan kana yoo irraa dhaabdan irraa dhaaba. Maalummaa eenyummaa isii duubarraan jiru kan maqaa isii balleessu yeroo baay'ee akkas godhu waan kanatti yaadaniiti. Kaameraa jazbaa duubatti deebisanii aduu keessa dhaabanii akkasitti isii cinaa garagaltee dhaabbattee ilaaltu. Isii akka barbaadde dhaabbattu fidanii gara hawaasa keessatti geessuun hamilee isii cabsuu barbaadaniiti bakka kanaa isii buqqisuu barbaadaniiti jechuudha. Namoota waan akkanaa kana hojjettan ammallee akka nama tokkootti isinitti dhaabbatta waan kanarraa dhaabbadhaa yookaan eebalu jennee gabbaanee miidiyaa irratti isin dubbachuun keessanii nafu jechuudha. Kanaafuu ganiti ati eenyu oli hamileen kan keessin cabin dubartii hamileen cabdu yuu miti ati nama jabduudha nama kaayoo qabu nama safuu qabu eenyu ol bareeda eenyu ol beed jaalattanii jibbitanitti illee bareedannaanillee ganniin eenyu oli beekumsaanillee eenyu oli naamusaanillee eenyu oli kanaaf sitti hin dhagamin siin jechuu barbaade dabaree nama biraati laata silaa oo dubbanne laakkoinee fituu hin dandeenyu jechuudha wanti isiin ilmaan oromootiin taate. Irraa kanaaf odaa tanaa gari. Yaa akkasiiti dubbadha. Tolee galatooma ganni koo akkam jirtu fayyaa. Biyyi lafaa anaa fi miti kiristoosiif waan taane maati. Kiristoosonni ni qorte biyyi lafaa. Ana nama taraa kanaa miti kiristoosonni qorte. Inni waa qabaa ta'u hundi hunduu darbeera. Biyyaansan kaan waan biraati illee dhabu har'aa isaame. Waan mandayyuu haasawaa na haafu baay'een dhiphatinaa isiniin jechuu barbaadan illee billee dhufuun barbaanne takkittuman hojii kiyya eegala jeetuman hojuma kiyya illee isinitti dhufuu barbaade. Haa ta'u wannan dhugaarummaadhaaf gin namni hagama gabbufatee ilaalee jira hagama gabbufatee bufa namni dhugaa bufa namni dhugaa waaqayyoo bufa
Bajo namaaf jani barwa baay'ee ta'ani. Namaaf jani waa baay'ee ta'ani. Namaaf jani waa baay'ee obsani. Akkasi amma hundaafuu baay'een dhiphatinaa isiniin jechuu barbaadeetini. Ganni azalas argaa akkam jirta nagaa jirta. Anna mallee asuusiisan jiru. Dhugaa biyya tana dhufuun dogongora ta'ee ture. Maal gootarree rakkoodha kan biyyaa nama baasu. Biyya sanitti illee otoo odoo haalli biyya sanii naa mijatee jiraate biyya kana dhufu ture. Rakkootummoo biyya sanii as na fide ta'itti laata. Nan nyaadhaa laata, nan dhugaa laata kan jedhutummoo achi as na fide biyya kana. Biyya sanitti illee natti hin tole dhugaa kan biyya san gaashan biyya san keessa jiraadhu hidhamee jiraachaa ture biyya sanitti. Garuu nagaan qaba ture biyya sani. Nagaan ni qaba ture. Namni na suuraa jiru ture. Nagaa dhalanii haadhatiyyaaf jiraachaa ture. Garuu biyya kana dhufee wii nama keenya biyya kana keessa jiru moo wii waaqayyo garuu isin baalu biraamaan dubbadhu. Ummata jireenya namaan jaallanne dhugaa.